Akkam jirtu firaafoolii dhugaasan jedhama. Yeroo manaatti gadi baanu iddoo namoonni walitti qabaman deemna yoo ta'e fakkeenyaaf haguuggaa fuulaa yookaan maaskii godhachuun gaariidha. Kanaaf akkamtiin maaskii yookaan haguuggaa afaanii funyaanii kana mana keessatti salphaatti hojjetachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Tokko skarfii, shaashii, huccuu moofaa waan akka tiishartii irraa fayyadamuu dandeessu. Lammaffaan kan isin barbaachisu laastikii birrii isa jennu waan akka kanaa fayyadamuu dandeessu. Jalqaba huccuu qopheeffatan sana akkanaan diriirfatanii haftuun. Sana booda karaa tokko akkanaan dachaastanii ammas karaa lammaffaa irra deebiin dachaafattu. Sana booda laastikii birrii keessan jabina caalaatti akka qabaatuuf lama fayyadamuu dandeessu. Fuutanii kanarra gashituun karaa lamanuu jechuudha. Sana booda isa hafe kana huccuu hafe kana keessatti akka kanaatti dachaastanii isa karaa tokko jiru isa kana keessa gashitu. Kanuma. Sana booda akkanaan godhattu. Kan isin dagachuu hin qabne tokko yeroo ofirraa baastan fuula kanarra yookaan immoo karaa bakkeessaa hin tuqinaa. Kana duwwaa qabdanii fuutanii lafa iddoo miicamu keessu. Kanuma. Egaan maaskii kana salphaatti hojjetatanii ofii keessanii fi maatii keessan hiriyoota keessan dhibee kanarraa eeguu dandeessu. Galatooma.